Asoosama gabaabaa kutaa sadaffaa gowwaa badhaadhe. Harmeen xiiqii yeroo balbala darbatanii ol seenan xiiqiin yaalii barbaachisu argatee of baree jira. Harmeen xiiqiis imimmaan isaanii isa akka burqaa finiinu sana gadi finiinsaa dhala koo maaltu si mudate maaltu si nyaate bineensa isa kami laata inni dhiiga kee lolaase bakka kee anaa madeessu bakka kee anaa waraan dhala koo madaa isaa laalaa akka waan xiiqiin du'eetti irratti jilbiiffatanii boo'uu eegalan. Xiiqiinis of baree malee jecha of keessaa baasee dubbachuun baay'ee itti ulfaate. Sanarratti xiiqiin kan waraanamuu isaa fi kan dhiiguu isaa osoo hin taane kan obboleettii isaa biliseetu yaachise. Waraanamuu isaaf ciisee dhukkubsata osoo hin taane waa'ee haadhoo isaa ciisee dhukkubsata. Boodarra akkuma ta'u ta'ee jajjabaatee sagalee isaa du'aa sanaan wanta uumame abbaa haadha isaatti baasee hime. Abbaan xiiqiis harmeen xiiqiis waraanamuu xiiqii malee bilisee hin yaadanne. Amma garuu erga xiiqiin itti hime booda kan jedhan walii wallaalan. Harmeen xiiqii kan duraarra jabeessanii boo'uu eegalan. Abbaan xiiqiis kan duraa of jajjabeessanii warra kan jajjabeessaa turan amma garuu raafamuu eegalan. Dubbiinis itti bitaacha'e. Sanuu yeroo maqaa Naa'ol dhaga'an daraan rifatan. Wanti harka Naa'ol seene yookiin citu malee yookiin baqaqu malee harka isaa keessaa kan of kalee ba'uu hin jiru. Kanaaf baay'ee rifatan. Furmaata barbaaduuf olis baasanii gadis baasanii itti yaaduu eegalan. Xiiqiin erga of bareellee baay'ee dhiphachuu eegale. Dhiphachuu irraa darbee dibaabee ija isaa tarsaasuun danbalii imimmaan isaa maddii isaarraa sororsuun boo'uu eegale. Innis gara jabummaa Naa'ol waan beekuuf obboleettii isaa biliseedhaaf dhukkubsate. Iddoo ciisee jiru akka waan isheen duutee awwaalamuuf deemtutti hirqisee boo'a. Silaa maaf hin boochisu? Kan godaannisa qabu rukuchaa madaa hin wallaalu. Akkuma jedhamu obboleessaaf obboleettii keenya hedduu of biraa dhabne. Qeerroof qarree Oromoo baratanii barnoota isaanii dookimentii jireenyaa fudhachuuf osoo imalan hedduu isaanii rasaasatti bineensa karaatti dookimentii du'aa itti laatte nu biraa fudhatte. Innis barachuuf manaa ba'ee Qaallittiitti fi Qilinxootti dararaadhaan barnoota gabrummaa fudhata. Bilisummaanis barnootaaf manaa baatee waan badee karaarra jiraattuun butamuu ishee xiiqumaadhaan boochisaa jira. Ogeessa fayyaa akka inni tasgabbaa'uuf jajjabeessuu yaalanillee xiiqiin tasgabbaa'uu hin dandeenye. Waan ofiif waraanameef isheen akkuma isaa waraanan itti fakkaate.
xiiqin baay'ee boo'a. Ogeessa fayyaa boo'ichi isaa miidhaa dabalataa akka irraan ga'u itti himaniiru. Inni tasgabbaa'uu hin dandeenye. Sanarratti of jajjabeessee yaalii barbaachisaa ta'u hin argatu taanaan miidhaa isaa akka dabalu, lubbuu isaa miidhuu akka danda'u ogeessi fayyaa itti himaniiru. Inni garuu jabaachuu fi hamilee hin arganne. Haaluma kanaan osoo dhiphatuu akka tasaa Naa'ol kutaan arfaffaan itti fufa.